الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم ما تكاد لما mesam di sini ni terkuat akan rahmat Rabbi abro. Amin. Ali ka dua mati mana kana hai sini rajude. Warna mana kana hai sini mati sini rajude. Wallahi wan Rabbi insyaallah umar ini kini sallallahu alaihi wasallam. Duba umma dai alhamdulillah wanne ta kata nama wanne nama mutiru gana bani ganti akadwati nama to ko ada wara mana kana ka namne raaju e akasani gaddini ji garumo wan gadda ra kana wadi ko qalbi dai sani suboy yezo wanne guddan sila umman te sanarra janaza da bakkana qabri sente ta de wadi ko shokana magaddi ji to alhamdulillah isi dilukun namni dilukun irra salatani wallahi umma de zangaggeshun alhamdulillah rabbil alamin gama kana yolalle silai duti hinabtu duti la mata ka duwalubuti takammodu janaza da bana magaggise tana farra bakkatana ratti isinillen amallimma isi qabdan wallahi haduna magamma namni billi mas gise dapat billi bayya janaza salatu akkana ke shariat ni jata akiti ke duai sini ko jirani yo saba akiti ke ne da ku jiru akan ma kata amin inda kam duba akiti ke ne no raboro sakana jana ke akki sila amantii denyanu raafeetu amala kana qabdan kana jabeeffadha namni tokko hogganu keessaa du'e obboleettiin denyanu keessaa du'e dhuga bo'uu fi waanuma jiru bo'uu san biratti ammoo akkana dhaabbattanii sun hundi namuutu achi dheeyxanii ummaa teenya yaa ummaa si jaalanna jettanii gaggeessuun keessan kun hanqam takka ummaan teessan tan hanqa isin keessanillee ni garsiisa akki silaa diinnu raafadhulleen akkana amal akkana kana naannoo gariitti bikki garii dubartiin salaata kana numaa hin beektu nama du'erra salaatu mimarattuun salaatu dubartiin taan mucaan maarree narra jira jira taan maarree ja'an malee ta'aniituma akka nama wannaa tokko asumaa godooduu malee obboleettii ofii gaggeessuu nama isaanii gaggeessuu kan amala kanan qaban ammoo akka isin qabdan kana awwanni takkatanii nama daseettuu nama godhee namni dilli kun asii wajji dhaqee irra gaggeessuun kun waan hedduu galanni jaawwahuma si galchitee sii gal yoo rabbi fadhe arrati kana isirra gaggeesse gaafa guyyaan keenya geesnuti takkanuma yoo rabbi jeenu gaggeessa galanni namni har'a namarra salaate namni har'a obboleessa isaa tokko gaggeesse obboleettii isaa tokko gaggeesse boru inshaallah innilleen akka fedhetti illee du'e janaazaa bareedduudhaan namni dilli dhufee asirra dhaabbatu kun yaa rabbi obboleettii keenya tanaaf yaa rabbi wanni tanaaf araarame jee manguddummaa rabbi seenu jiru isa tanaaf amala kana janaazaa salaatuu baruu kana jabeeffatu gaarii hedduu amalli biseeniif akkana laallu waan hedduu namarraa wanni nama jechisiisu namni dilli kun salaatuudha ammas wanni hedduu nama godhu salaanni irra guddaan hanqa tokko hanqina guddaa bakka kana bakka dubartii tana jira akkaan dur bakka naannoo biraa beekutti ammoo hanqinni san galda kana jiru kan hin argate namni irra guddaan kunoo salaatan dhiisi janaazaa bakka san dhaqee dhaabbatee hoggaan isa kana dhufe hanqa isin salaata jabeeffatu jirtan galti ani yaa ummaalee keenya wantiin akka ilma keessan yokko obboleessanii keessanii tokkotti ani wannin isiniin jechuuf salaata keessan jabeeffadha wallaahi yoo salaanne qofa kana keeba arrama duuti laalame namni hundi manni hundi kan duuti ogee kaan abbaa du'e kaan ilmaa du'e yoo kun dhabame akaakot du'e manni duuti bakki jirre akkanuma taraamtillee nu ga'u ta'e isa kanaaf salaata keessan subiin isinitti hin qadaa'in zuuriin isinitti hin qadaa'in asiin isinitti hin qadaa'in
سنجنت إن شاء الله إسني نمني دين كان أوتو وري دين كان بيجون ده كيسة أوتو بجريسه نمني إلمان بيجانا دكتور كوري جريسه نمني دكتور كوري ده مقالة كيسة أسبوع أردو كدوتيني كده أكيد كده نما والجلا أو مشادي مقادي نمني دكتور كوري ده شيء كوتي كوري ده والله يعني نما كان صدق بدي هنگان تكاه مجرو كان هي مجرو أمتي جن نمي كان نقول أقبله تيجي تيجي نمي كان نقول أكنو تبارني واهم نمي نقول إيسان ثنا فني وبرتي سو خيست إلمان كان نوجاو خيست إلمان كان دين قرآن ربي برتي سو خيست أكما سلاو أم بكتنا واوهين تي مجيء أم برنوت يوته برنوت نانو خان إيكو هو نهارك راخاس هنگا وانا خان بيجو هندي هنگانا كرك قديمو وخان خمسة في خانا كبا خان بيجا ترباني را بيجا هنگانا كبا نمني إلمان بيرو كتو وفيزو براتو جي بكهدو دكاسي قواني توجي وابراتون تون أكادا جنازات تبار النفات أما جنازة كيسي صلاة الله أكبر كيسي جوان كيسا قراني جي Hanafaadha wanni baratan akkaataa salaataati wanni baratan akkaataa xaaraati wanni baran isa kanaaf inshallah rabbi isin halaafisu akkuma wanni keessan nama gammachiisu kanatti barnoota waa ijoollee tembisan barsiisu ta xiqqooti isaa barattu ta guddooti isaa barattu diin keenya bikka hundattuu namni baratu jira laalame isa akkasiitiif anillee aduu keessa isinillee tursiisuun fadhu ammoo bakka takuu qabatanii dubbadhee isinirraa gabaabsu waa'ee bakka du'aatan gaafa duutii dhufte dhuga gaafa duutii dhufte gadduu waan jiru shari'aa keessatti jechuun namni kun albiidhaa yoo abbaan kee du'e yoo haati kee du'e ilmi kee yoo du'e abbaan manaa yoo du'e gadda ibsattee teessee imimmaa iyyaasuun shari'aa keessa rakkoon qabdi ammoo wanni musiibaa dachii rabbii walii garagalchee namni kun maa namni kun du'a jee rabbii gollole ufiifis if rabbashee naba bakka hedduutti ka ufii jala kutee jiru adara rabbii waan je'an sanis irraanfatee adara qofaami jiruu tanallee balleeyse ilmaan facaasee ilmaan hunda gadda naqee sirraa ka ilmaan kee gaddaati gammachuu argan yoo ati nama jabduu taate yoo ati dhuguma gaddani qabda ilmi kee duuf abbaan kee duuf hanga tokko gaddite ilmaan kee sana hin irraanfate ijoolleen tun silaalteeti wallaahi onnee cabni har'a ijoolleetti dhufte umrii isiin irraanfattu ijoollee nama hedduu akkana gaggabee agarran ijoollee isa akkasiitiif tasgabbaa hoggaaniif duuti dhufte bakka hedduu dubartii keessatti dubartiin tasgabbiin qabdi dachii rabbii rifeensa hunda ofirraa buqqiftee balaa hunda fi kadhatee yaa rabbi anis faana na fuudhiyyee silaa isinni waan deebi'u namni biyya san gara feene akka feene nun deebi'u hanqa dandeeyan ammoo sabbaruu gaarii bakka hanqana yeroo hundaa'u duba qalbiin gadduu imimmaan teessee haasuun maarokkoon qaba iyyitee quba bu'a fayyisee iyyuu dachii garagalchuuf waamee qabaaruun hedduu shari'aa wanni keessatti gaarii miti nuufillee jireenyaafillee gaarii miti akka rabbiittillee gaarii miti qixaatu guddaadha bakka tana keessa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akka bakka tana waa afur jeeti lakkaa'ee waa afran keessa nama du'eerra yeroo hunda iyyaa ooluun aadaa duri jiru kan namni osoo amantiin hin jirreen durattillee egaa amantiin irrattillee wanni tun hafuu diddee nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubbate isa akkasiitiif bakka du'aa irratti hanga dandeessa Kopsa, gap to kolabi kini sallallahu alaihi wasallam dubbatee dubartiin maal jee koota adiina godhaa jee akkuma jirtan maal irraa jiru akka nama du'e irratti hin dhiigine koota adiina godhaa jee gaaf tokko adiina arraan illee adii wanni isin naqee akka dhiigine koota adii yaanii sheekotti namanni na itti gaafa bakka itti ni arga ani illee adii wanni jennee ni jiru garuu adiisa jiru abbummaa yuufuma adii of naqe gaati yoo abbummaa yuufuma isaatii ni hanqaan dandu yoo hanqaan danda'u sabbaree oo maaltu narraa wanni ta'a jennee ilmaan walii qabdee xiqqasho ijoollee tana abshiraan billeettee gammachiisuu malee
يقال فيها وني أن خراي الدول بنون غارين كسبت بسم الله صبري ربي سنياخن صبري ربي سنياخن ولا نمن راديو خنا صبري بود ربي أخن أكاسي قدرنا قلبي زنجب تخنا إن شاء الله بورو يا ربي فري أمتي سني جنة ولا ركتني كتير ولا قد دولين بور ربنا أخن ولا تبتني إنسان خدا تعزيات تبتني اللي صبري وان نمن تعزيانا تفير كتير ربي سنياخن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام